nagee qabdiimi isiniifin hima daddafee gartee waan deemaa jiru odoo neetwoorkiin natti hin jabaanneen isinii hime akkasitti hoggaa gartee neetwoorkiin bareedduu harkadhee isinitti deebi'a. Jajiin Washington Seattle irraa oduu guddoon tan jirtu akka gartee ajaja baasee jira. Ajajni kun akkuma na duuba garatan kanatti ajaja peejii 5 qabu. Wanni jajiin ajaja kanatti baaseef circuit courtiin torbaan muraasa dura torbaan tokko kana dura Washington DC irraa ibsa addaa baasanii turan. Ibsa baasan san waan duraan orderii baasan san irra deebanii gartee fooyyeessuudhaaf ibsa godhanii turan. Fooyyeessuu jechuun namni gartee warri mana seeraa jiruu fi akkasumas warri mootummaatis waan koortiin jette san ifan taaniif ture. Fakkeenyaaf koortiin warra gartee Donald Trump odoo inni aangoo fudhatin dura approve ta'e jetteeti ajaja baaftee turte. Ajaja san irra deebitee ibsa gootee turte. So amma jajiin circuit courtii waan baafte sanii fi akkuma amma dura isinii hime warri gaana hordofaa turtan ni beektanii waraqaan hogguu gartee circuit courtiin ajaja dabarsite. Ajajni san koortii duraanitti gad deebi'aa jeetiin isinii himaa ture. Warri gartee na hordoftan waan ani himaa ture san qaceellotti gartee dhageessanii jirtan jeetiin amana. Dubagaa circuit courtiin ajaja dabarsite san manni seeraa kan circuit courtiidha. Keezii san bikka duraanitti gad deebisan jechuudha. Bikki duraanii san eessa federal courtii Washington Seattle jirtu. Seattle Washington jirtu jechuudha. Achitti gad deebisan. Amma hoggugaa achitti gad deebi'ee wanni ta'u amma maali? Jajiin ordera gartee circuit courtiin san baase san irratti jajiin Seattle Jamal Whitefield hajaanin san inninis gartee saniin koortii ordera circuit courtiitii fi koortii mana isaatii walitti hidhee jechuudha. Keeziin tun waan keezii takka taateef jecha ibsa circuit courtiidha kana warra petitionera warra gartee looyeroota kan refugee bikka bu'ee fi warra mootummaa irratti ajaja haaraa dabarsuu barbaada. Ajajni kun maali? Amma gartee akka jajiin Seattle jeetti ajajni kun maali? Akkuma gartee guyyaa muraasa dura jajiin Seattleis warra gartee looyerootaatii fi warra mootummaatiin akkaataa keezii tana itti eegaltanii fixuuf teessan gattaatii mareedhaa waan mareettan naadhee isaanii jecha je'anii ture. Sanirratti hundaa'ee amma jajiinis circuit courtiinis waan wal fakkaataa baaftee jirti. Amma gaa akka orderri kun bikka adda addaatti order adda addaa hin taane orderri gartee mana circuit courtiidha kun gad deebi'ee amma koortii federal courtii tanatti maaltu ta'a jechuudha. Jajiin waan circuit courtiin jette sanii fi waan ifiif dabarse akkasuma sanitti ammaasis waan warri looyerootaatii fi warri mootummaadhaa irratti walii galanii jira. Waan san hunda bikka takkatti deebiseeti haalaata mootummaan warra approve ta'e itti fiduudhaaf teessu ulaagaa mootummaan jala deemuudhaaf teessu san irratti mari'achuudhaaf deeman. Guyyaan itti mari'achuudhaaf deemanis murtaawee jira. Guyyaan itti mari'achuudhaaf deemanis guyyaa jimmata dhufu kana torbaanuma kana keessa guyyaa jimmataati mari'achuudhaaf deeman. Kuni akka malee waan gaariidha. Oduu bareedduudha. Akkuma gartee amma dura isin himaa turetti hoggaa gartee warri circuit courtiin ajaja dabarsu kana warri circuit courtiidhaa ajaja jiru san ibsuudhaaf ammaasis akka gartee mootummaan rifeensa keessaan fille lakki waan kana jajiin hin jenne waan kana jettee akka mootummaan gartee keezii tana lafarran harkifnee fi warri circuit courtiidhaa
keezii tana guututti ifa godhanii lafa kaayan. Ifa godhuu isaa kan ammaasis warri gartee federal courtiin judge Jamal Whitefieldis gama gartee isaatiin dogoggorri odoon jiraanne jechuu. Kadhanni tokkolleen odoon jiraanne waan sarkiin koortiin jettee fi waan ifiifis lafarra kaayan san bikka takka deebisanii ajaja haaree kan mootummaan jala deemtee warra approve ta'e kana fiduudhaaf deemtu or fiduu qabdu sanirratti marii godhuuf deeman. Mariin tuni gartee marii gabaabduu fakkaatti. Yeroon gartee qophooyteefis guyyaa khamisaatiin saa nama gartee na duuba gartan kanatti Jamal White edaki jeenitti guyyaa khamisaa za'a lamaa fi cinatti akka gartee za'a siyaatilitti appointmentiin tuni ta'uudhaaf teessi jechuu. Amma gaa kun waan gartee warri mootummaatis jalaa miliquu hin dandeenye. Wanni gartee ammaan tana mootummaan amma karaa lamaan qabamtee jirti. Karaa gartee sarkii koortiitiin fi karaa gartee federaal koortiidhaatiin. Federaal koortii jalaatiin jechuu. Kana jechuun ajajni duraanuu federaal koortiin dabarsisan ajaja dhugaatii jechuu. Ajaja gartee isin du'aa itti godhachaa turtan. Kan gartee soomana keessa ni yaadattanii du'aa itti godhuu qabdanii namticha kana gartee bira dhaabbachuu qabnaa jedhee dubbachaa ture san. Ajaja dhugaa ta'uu isaa sarkii koortiinis gargaarsa gooteen saniin keezii amma eessa deebiste. Jejjii gartee warri Donald Trump jibbaa jiru kana isa harka deebiste jechuu. Amma gaa jejjiin waan tana gartee tartiiba qabsiisee warra mootummaatii fi warra looyerootaati wajjin mariin guyyaa khamisaa godhutuni guyyaan khamisaa guyyaa lama booda akkaataa laki khamisaa Thursday kana ammaasis jejjiin guutumaa guututti waan tana yoo xiqqaatte torban mee keessatti jechuu torban dhufu keessatti akka gartee xumureetitti karaa ordera ta'e ichi dabarsuu barbaada. Mariin warri mootummaatii fi warri looyerootaa waliin godhaa turan san marii gabaabduu akka taate jejjiin ordera gartee guyyaa guyyaa lama dura baase kana keessatti ibsa godhee jira. Ammaasis jejjiin hulii booda akka lafarra harkisuu hin barbaanne mootummaadhaas akka gartee dinniina takka warning itti kennee jira. Mootummaan ammaan tana waan sarkiin koortiin jettee fi waan duraan jejjiin jedhee lafa kaa'e kana karaa itti hojiirra oolchan qofa irratti akka gartee marii godhan barbaadan. Sababa odoo hin taane jechuu. Sababni kana keessa hin jiraatu. Maaliif sababni hin jiraanne orderri kuni gartee mootummaan karaa sarkii koortiitiin deemteeti sarkii koortii biratti luus gootee jirti. Hogguu gartee luus gootee ajaja duraan jejjii lafa kaa'e saniitu fudhatama qaba. Akkasitti gartee hubadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Kuni waan gaariidha. Ammaas yeroo gabaabduu keessatti warri gartee siyaatilirraa warri looyeroota ibsa wayiitti baasuuf deeman jedhaniiti dubbachaa jiran. Kun ibsi isaan baasan guyyaa Wednesday guyyaa arbaadhaati guyyaa boruuti jechuu. Ammoo yeroo hedduu eega gartee mana seeraatti jajii dura dhaabbatanii haasa'uun booda ibsa baasanii borummoo wanni gartee isaan ibsa baasuuf deemaniif hin beeyne ani gartee waan hin dhageerraan isin himu jira. Ibsi gartee isaan baasan kuni walleenuu waan mootummaan gartee godhuudhaaf deemtu irratti akka oduu qaban fakkaatti. Yoo gartee akkas taatu taate boru dhufee irraa isin himuu hin danda'a. Ammaas ibsi isaanii ibsa miidiyaa taatu oo ibsa barruudhaan baasan taatu addan baane. Saniifuu gartee ibsa miidiyaadhaa keessatti isin hin jiru dhaabbatanii gartee warra miidiyaatii wajjin gaaffiif deebii godhuu na fakkaata. Yoo san ta'ee fi yoo gartee akkanuma barruudhaan haga dhiisan taate addan beeynu. Lameen kana gartee adda baruu qabna. Okay. Tanaatanii gidduutti hogguun haasa'u jiru yoo gartee warri keessatti gaaffii fa'aa barreessu jiraatanii kana gaaffiin teessan naa mul'atu waan hin aduu keessa taa'u jiruuf jecha. Okay. Irra nu deebii.
ayyee irraan isinii deebi'a. Rabshaa allaa kana wajjiinis dhagayaatuma jirtanimiifi irraan isinii deebi'a. Okay, yoo na dhagayaa jiraatan hedduu gaarii. Okay. Guutuutiin irra isinii deebi'a. Na dhageeffadhaa. Guyyaa muraasa dura orderiin warri sarkii koortiidha. Sarkii koortiin Washington DCdha. Warra approve tahee jiru. Mootummaan fiduu qabdii jedhanii warra approve tahee jiru san ammaasis warra gartee meedikaala godhee tartiiba gartee flaayitiidha eeggachaa jiru. San ilaa baatii 4 if duuba deebi'anii akka gartee waraqaan isaanii duraa expire odoo hin taane mootummaan fiduu qabdii jedhaniiti ajaja dabarsanii turan torbaan dabre keessa. Kanarraa haasoynee turre. Kanaa wal qabatee hogguu gartee warri sarkii koortiin ajaja dabarsitu wanni yeroo hedduu wanni hojjetamu waan mana sarkii koortiin ajaja dabarsisan keezii bikka irraa dhuftetti gartee federaal koortii irraa dhufte sanitti gad deebisan jechuu. Amma gaa keeziin isaan ordera godhan san federaal koortii eessa gad deebiti? Judge Jamal Whitehead bira gad deebiti. Jamal Whitehead kan Washington Seattle jiru san isa biratti keeziin deebitee jirti jechuu. Amma jajiin ordera gartee sarkii koortiin baafte san fudhateeti sanirraa dubbisee akkasitti gartee ibsa direction sarkii koortiin lafa keesse saniin amma jajii maal godhuu barbaada? Marii jabduu gartee marii hatattamaa guyyaa Khamisaa guyyaa 2 booda jechuu. Maal godhuu barbaada? Marii jabduu gartee marii hatattamaa guyyaa Khamisaa guyyaa 2 booda jechuu. Warra mootummaatii fi warra looyerootaati wajjin marii godhuudhaaf appointmentii qabatanii jiran, qaaxiroo qabatanii jiran. Qaaxiroon tuni tan torbaan dabre akkumaan isin himaa turetti warri mootummaatii fi warri looyerootaa ajaja gartee jajii kanaatiin gatta'aatii akkaataa piroosesa kana itti nama fiduuf deemtan waan godhamuu qabu irratti marii godhaadhaa jeeni dubbachaa ture. Marii san ilaalchiseeti ajaja sarkii koortii kanaa wajjin walitti ida'anii mootummaan akkaataa piroosesa kana itti nama kana fiduuf teessu warra gartee approve tahee rakkachaa jiru warra gartee amma filaayitiin isaanii dura kaansil taatee jirtu warra Ameerikaa dhufuudhaaf qophaa'anii jiran warra jaama kana gartee akkaataa itti fiduudhaaf deeman sanirratti marii godhuudhaaf deeman. Marii jechuun amma gabaabinatti approve waanuma duraan dalagamee jiru kana waan gartee sarkii koortiin gootee jirtu kana waan jajiin kun godhee jiru kana amma booda mootummaadhaan bikkitti dheessan hin jirtu. Bikkitti gartee sababa uummatan hin jirtu. Amma gartee akkamitti jara kana fiduudhaaf deemtanii qofa nuu himaadhaa jajiin jechuudhaaniif deema. Kana jechuun hedduu waan gaariidha. Kun ammaasis qaaxiroo hatattamaati. Thursday sa'a 2:00 akka sa'a Seattletti appointmentii qaban. Ammaasis ordera gartee amma jajiin baase kanallee ani guutuu isaa amma dura hin dubbisne. Garuu immoo boodawwan yeroo hirkadhe guutuu isaanii hin dubbisa. Peejii 5 orderii gartee jajiin baase kuni peejii 5 kana gartee guutuu isaa dubbisee akkasitti irraa isiniif hin dhiyeessa. Kana gartee hedduu waan gaariidha. Kana isinumaaf himuudhaaf oduu ammaan tana gartee nu geesse waan ta'e jecha. Kanatti ammaas aansuudhaan warri looyerootaa guyyaa boruu guyyaa Arbaadhaa ibsa gartee godhuudhaaf deeman jaaniiti haasawaa jiran. Ibsi kuni ibsa miidiyaa ta'uu fi kan gartee miidiyaa dura dhaabbatanii haasawsan ta'uudhaa fi ibsa barruudhaan baasan ta'uusaa addan beekamne amma dura. Ibsuma gartee lachuutu haa ta'u waan isaan dubbatan irratti isinii qabadheetiin dhiyaadhaa jechuu. Akka sanitti naa hubadhaan isinii jechuu barbaada. Akkas yeroo ammaan tanaatii fi gabaabinumatti gartee har'a bilbila kiyyaas du'aa jira. Akkuma agartanitti karaarra waan hin jiru jecha
tanaaf tana jidduutti yoo gaafii qabaatan gaafii gartee waan nama dubbadhe kanarratti yoo gaafii qabaatan taate gama duubaatiin na barreessaa. Telefoonni kiyyaas gartee odoon duuneen asirraa ba'uu barbaada. Tanaaf gartee tana quba qabaadhaa oduu bal'oodhaan ogguun gartee waan kana barruu jajjiidhaa dubbise booda isinittiin dhiyaadhaa. Ammaaf hundi keessanuu bakka jirtanitti nagayaan jiraadhaa.